Akkam jirtan kabajamtoota Jamsi Miidiyaa Neetwoorkii oduu ammaaf qabannee isinitti himnaa hanga dhuma sagantaa keenyaa nu hordofaa irraa keenyaam. Jeneraalonni Iraan tarkaanfii cimaa fudhanna jechuu USAMR doorsisuun dhaga'amee jiraam. Hooggantoonni olaanaa waraana Iraan hedduun haleellaa USAMR kaan raawwattee faloo bahuuf doorsisaa jiraachuun eerameeraam. Miidiyaaleen Iraan viidiyoo ajaja ol aanaa Iraan Amiir Hatamii yeroo kutaa opereeshinii keessatti qondaalota waliin hojjetan waliin haasa'an agarsiisuu gadhiisanii jiraniim. Gama biraatiin ammoo hoogganaan waraana Iraan Abdularaahim Musaavii ibsa baasaniin USA Ameerikaa humnoonni isaanii loltoota Ameerikaa irratti tarkaanfii kamiyyuu fudhachuuf carraa bantee jirti jedhan. Kanaaf ammoo Iraan yoomiyyuu duubatti hin deebitu jedhaniiru. Oduu biraatiin Iraan loltoota Ameerikaa Qatar keessa jiran irratti haleellaa misaa'ilaa taasistee jechuun dhaga'ame. Iraan buufata waraanaa Ameerikaa Siiriyaa keessa jiru moortaraan haleeltee mootummaan Iraan buufata waraanaa Ameerikaa Qatar keessa jiru erga haleelee yeroo muraasa booda halkanuma kana buufata waraanaa Ameerikaa Siiriyaa keessa jirus moortaraan haleeleera. Haleellaa buufata waraanaa Ameerikaa Siiriyaa bulchiinsa dhihaa Hasakh keessatti raawwatame hordofuun naannichatti eegumsi nageenyaa cimuu tajaajilli oduu Iraan Maahir gabaaseera. Opereeshiniin buufata Ameerikaa biyyoota Arabaa keessa jiran irratti gaggeessinuu ifatti eegaleera kan jette Iraan haleellaa wal duraa duubaan loltoota Ameerikaa Qatar keessa jiraniif buufata waraanaa Ameerikaa Siiriyaa keessa jiran irratti taasistee jirti. Suudi Arabiyaan gama isheetiin haleellaa Iraan Qatar irratti raawwatte balaaleffachuun tarkaanfiin kun seera idil addunyaa qajeelfamtoota oolummaa gaarii kan cabsu jettee jirti. Waraanni waxabajjii 13/2025 Israa'elii fi Iraan gidduutti eegalee babal'achuun haleellaa Ameerikaan gabbisanii kularaa Iraan irratti taasiftee haloo bahuuf Iraan buufata Ameerikaa biyya Kwaatar, Iraaq, Sooriyaa qabdu irratti misaa'ila roobsitee jirti. Doonaald Tiraamp Iraan haloo bahuuf yaaddi taanaan balaa guddaatu ishee eeggata jedhee ture. Deebiin Ameerikaan taasistus akkaan eegamaa jira. Manni maree nageenya biyyoolessaa Iraan ergaa dabarseen opereeshiniin keenya sodaa kamirrayyuu bilisaa obboloonni keenya Qatar jirtan hin yaadda'inaa jedheera. Taatee ta'aa jiru hordofuun Yuunaayitid Arab Emireetii fi Qatar yeroo ammaa naannoo qilleensa isaanii cufaniiru. Oduu wal fakkaatuun haleellaan Iraan argamoota Ameerikaa irratti taasiste hordofuun Tiraamp Iraan haleellaa kana daftee beeksisa kennuu isheetiif galateeffadhaa. Kunis lubbuu namaa fi miidhaa kamiyyuu akka durfamee ittifamuu taasiseera jechuun Iraan galateeffatan. Dabalataan pirezidaantichi Iraan amma nagaa fi tasgabbii naannichatti tarkaanfachuu qabdi. Israa'el akkasumas akka gootu nan taasisaa jechuun miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti dubbataniiru. Ergaa baga gammaddan yeroo nagaati jedhus fuula miidiyaa hawaasummaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irraa dubbisameera. Akka Tiraamp jedhanitti Iraan dhaabbilee niikularaa isaanii haleeluu keenyaaf deebii baay'ee laafaa ta'e kennitee jirti. Kunis waama nuti eegneedha. Akkasumas bu'a qabeessa taatee jirti. Misaa'iloonni 14 dhukaafamaniiru, 13 kufaniiru, tokko ammoo gadhiifameera. Sababni isaas kallattii sodaachisaa hin taanetti waan qajeeleef Ameerikaanotni tokkolleen hin miidhamne, miidhaan tokkolleen akka hin geenye gabaasuun koo gammachuu guddaadha jedheem. Kana boodaas jibbi akka hin jirre abdii guddaan qabaa. Iraan dursitee beeksisa waan nuuf kenniteef galateeffachuu barbaada. Kunis lubbuun namaa akka hin banne akkasumas namni tokkolleen akka hin miidhamne taasiseera. Tarii Iraan amma gara nageenyaa fi tasgabbii naannichaatti ce'uu dandeessi. Israa'el akkasumas akka gootu nan jajjabeessaa. Dhimma keenyaaf xiyyeeffannoo nuu kennitaniif galatoomaa jechuun fuula X isaanii irratti beeksisee jira.